maşallah, 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 tabarakallah, maşallah. Wallahi, ennaan suuraa kana argu hedduun gammade, wallahi laazim hedduun gammade. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee warra amantaa biraas akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota koo. Jirra jirtuu baga jiraattan bakkuma jirtan maratti rabbiin fayyaa nagaa isin haa godhu isiniin jecha. Egaa argitanii obboleessi keenya naawwiin obboleetti keenya maal maqaan siin beeku garuu irraanfadhe. Ergi guyya gaafa salgii wal fuudhanii biyyatti kara biyyaa deebituuti lamoo miidiyaa kanarrattis hin argamne. Wallahi dhiira jechuun akkana jechuudha. Dhiira jechuun akkana. Malee isa isinii hudduu keessaniin lafa rigaa jechuudha. Shirriyaan afur nu eeyyame jettan jechuudha. Akka mucaa kanaa fakkeenya godhadhaati. Tokkoonuma qabdanuu kunuunfadhaati. Tokkoonuma qabdanuu miidiyaarraa ol galfadhaati. Akkasitti jechuudha akka naawwii kanatti jechuudha. Seera qabeessaan jechuudha. Jiraachifadhaa. Malee jechuudha. Shiriyaa da'oo godhattanii wanti isin haasaan gootan hin jiru. Wanti isin mataa nu dhukkubsatan hin jiru yaaki. Maasha Allah jarraa afaa rabbii waliin umurii isin dheeressuu ammallee dabalee rabbi isiniif haa kennu. Isiniin jedhagaan obboleettiin keessan wallaahi dhugaa rabbii hedduun gammade. Hedduun gammade warreen gammaddan immoo barreessaa komantii jalatti isiniin jedha. Alhamdulillah wallaahi laazim. Ilmi namaa gaafa jarri wal fuudhu waan jarri yaa ilaaha illallah Oromoo kana jalaa isin bahamu. Garuu amma dhuftanis kan waan hin taane barreessitanis mumkin dhibu jechuudha. Maaliif Oromoon jecha namaan dhabdu waan ta'eef kanaaf abbaan fedhes waan fedhe haasa'uu mirga guutuu qaba waan ta'eef waan itti dhufe shamarran keenyas wallaahi abbaa manaa keessaniitiif bakka qabaadha. Jaarsi tokko abbaan manaa ofii jechuudha. Gaafa isin kabajaa kennitanii fi gaafa isin bakka ofumaa keetti gaafa of kabajjee jechuudha. Isa amma zabanni badee ofii keetti maallaqaan bittee maallaqaan waa hunda guuttee maallaqaan mana kee hunda guuttee isa fuunaanuyyuu inni nu mana keessa taa'u didee zabana kana jechuudha. Osoo immoo isin jechuudha maallaqa keessanis qabattanii ofiis adabdanii ofiis bakka of qabdanii kabajaa ofitti gootanii wallaahi laazim miilaannis jilbaan daa'imee dhufe si barbaada. Maaliif sababni isaa waan ati kabajaa qabduuf. Gaafa immoo dhayxee jireenyatti galtee abbaan manaa keetii wanti inni sirraa barbaadu waa sadi. Waa sadan sana yoo eeggatte abbaan manaa keetii bakka tokkoyyuu dhaquu hin danda'u. Waa sadan maanni tokkoffaa gaafa inni bakkee deemee manatti ol deebi'u ija ifaan uffata inni sila subii si biraa dhiisee bahe uffattee hin eegin. Mush dulaaba guutuu qabaachuu miti. Mush mana keessaa afata gaarii qabaachuu miti. Isiidhuma qabdu qulqulleeffattee haxoowwattee hixaanatti harfattee mana kee citaan ta'in. Manni kee maa citaan ta'in. Isiidhuma qabdu yooti qajeelfattee yooti of laaltee yooti ofii bakka kennitee hennaanni bakkee deemu fuula ifaan laaltee hennaanni dhufu anaa dadhabu eessaa dhufta beekaatuma jechuudha bakka.
bakka nyaata kana gaaromsitee itti kennite dhiirri bakkuma waa gaarii argatte jilbeenfatte teessi. Wallaahi dhugaa isinitti himaa. Bakka waa gaarii argatte bakka gaarii horiinuyyuu bakka gaarii ciisaa jechuun argitee nageenya. Bakka gaarii yoo horii jalaa dhoqqee horii jalaa narra dhaabataa bultu mana baqatti. Mana baqatti. Horiinuyyuu bakka gaarii barbaada. Sini galee yoo isin jechuudha manni keessan kun bareeduu majlisa qofa qabaachuu afata bareedaa laa sana qofaa miti isiidhuma qabdu bakka irraa xaayi irraa jedhi quttoo kanarraa kakaasi anaa dhufu bunni bahee ol gori jedhi mi'a si gatee adeemu wallaahi si gatee hin deemu. Hinnaanni bakkee dhufu fuula walitti guurtee teessee uffata yoo laalu isa ganama subii. Waa hundi akkan qabu silas maal jireenyi koo jedhee jechuudha. Gadi ba'a jechuudha. Si bira taa'eetiyyee gadi ba'uu qabaa si bira taa'eeyyee isaa asii dhiqatee dibatee tiiktookii irraa waalirraa utaalu si bukkee taa'ee isa laala jechuudha. Si bakka hin qabu jechuudha. Maaliif ati sanni deemee fuudhuudhaaf yoomisaa bakka qabdaa ofii maakeetiyyuu bakka hin qabdu jechuudha. Namni immoo gaafa wal kabajee waliif bakka godhatee waliif bakka qabaatee waliif yaade wallaahi laazim rabbiin illee yoo isin waa dhabdan illee akka gaarii rabbiin isinii kenna. Yoo isin walii galtan yoo isin walii galteen keessan atillee babbareeddee fi innillee si babbareedde yaa subhaanallah garagalee manatti galuudhaaf jarjara jechuudha. Manatti galuudhaaf jarjara jechuudha. Bakka deeme sana gara manaatti galuudhaaf jarjara jechuudha. Isinii galee kanaaf maaliifan kana hunda isinii kaase bal'inaa isinii haasaa inshaallah waahii jireenya bultii kana keessa bal'inaa isinii haasaa dhugaa rabbi. Amma wantan qabadhee dhufe ijoollee kana lamanii jechuudha. Baga rabbi isin gammachiisee ammas dachaa godhe rabbi isiniif haa kennu. Rabbiin immoo ilmoo isinii kenne kana bakkaan isiniif haa ga'u. Wallaahi maashaallah tabaarakallaa rabbi immoo jarraa isin hambisu jenne. Wallaahi hedduu natti tolee hedduun gammadee viidiyoo kana suuraa jaraa argee hedduun gammadee dhugaa rabbi waaw isiniin jedhe bara jarraa rabbi isin hambisu. Akkasii obboleeyyan kiyyaa mee warreen maanni kun immoo jiran cufuudhaaf egaa mee warreen akka kootii gammaddan wallaahi komantii jalatti naa barreessaa. Rabbi waliin isin haa bulchu ija hamtuu rabbi isinirraa haa qabu. Wallaahi laazim dhiira jechuun akkana jechuudha. Erga gaafa salgii sana namni argitanii jiraattan yoo ta'e natti hima. Wallaahi erga guyya salgii sana Dubaayitti salgii godhatanii galaniiti isa malee sii takka argee hin beeku. Akkas gaa akkas utuma wajjin dhufan iyyuu naamusaan dhuftee wajjin teessee laayivii kee dabarfattee yoo deemtes rakkoo miti jechuudha. Akkana gaa kunoo ilmi dhiiraa akkana ishiidhuma qabdu akka maal jedhama isaa kunuunfatee akkasitti jechuudha kunoo xaqi godhee kunoo amma nama 3 ta'uudhaaf jechuudha. Kunoo akkanatti gaa qabatee dhufe jechuudha. Malee inni sin 3 fuudhaa 4 fuudhaa shiriyaan nu eeyyamee jettanii asirraa haazanu gootanu hin ta'uu jechaadha. Kanaaf fakkeenya obboleessa keenya kanarraa godhadhaa. Isinillee warreen shamarranii obboleettii kanarraa godhadhaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiif walitti deemna nagaan naaf tura. Laayik godhaa warreen gammaddan egaa laayik godhaati.
Ijoollee kana biraan fayyinaa gaa baay'ee tokko isinii gammadee sheer godhaatii biraan nagaa dhugaa rabbe. Sheer godhaatii biraan nagaa hedduu gammade dhugaa rabbe utuun biyya jiraadhe miilaanan deeme dhaqa bakka jarri jirutti. Nama akkanarraa waa baratu hin barre malees nama waa akkana warra ofii kunuunfatee bakka warra ofiitiif bakka qabu isiinillee nama jaarsa ofiitiif bakka qabdu dhaqanii irraa waa baratu. Irraa waa baratu nama akkanarra. Isinii galee irraa waa baratu namni inaafa isa kaanitu hin taane inaafa akkamitti akkas ta'e anis akkasaa ta'uu qabaa jedhaa inaafa isaa kaanitu hin taane hin jira miti ree anis akkas ta'uu qabaa jedhaati mataa keessan kana hojjechiisaa ishii akkas egaa gurra keessanitti calu oh my god